kutaa rakkeen tokkoffaatiin astiroonomii maalidha kan jedhu isin dhiyeessina. Astiroonomiin saayinsii waa'ee qaamolee atmosferii lafaan alatti argaman kanneen akka pilaanetotaa, gaalaksotaa, urjiilee, koomeetii, astiroidii fi hawaa mataa isaa kan qo'atu yommuu ta'u, hiikaa kallattii isaa yommuu ilaallu immoo jecha astiroonomii jedhu jecha Giriik astroon urjiilee fi noomiyaa seera jedhu irraa kan dhufe. Hiika waliigala seera urjiilee jedhu kan qabudha. Yeroo baay'ee jecha astiroonomii, astroloojii, astiroofiiziksii namoonni garaagarummaa isaanii adda baasuun yeroo isaan rakkisu argina. Kanatti aansuunis akka armaan gaditti garaagarummaa isaanii adda baasee isiniif ibsuu kanan yaalu ta'a. Astiroonomiin saayinsii uumamaa qo'annaa qaamolee hawaa keessatti kan xiyyeeffatudha. Astiroofiiziksiin immoo damee astiroonomii ta'ee fiiziksii fi herreega hawaa kan qo'atuu fi innis uumama hawaa ibsuuf seerota fiiziksii kan fayyadamudha. Jecha astiroofiiziks jedhus hiika fiiziksii urjiilee jedhu kan qabudha. Astrolojiin yoo deebinu immoo hiika urjii lakkaa'uu kan qabuu fi seerota fiiziksiitti fayyadamu irratti hojiirra kan oolledha. Akkasumas uumama ibsuuf kan isaan gargaaru seerota uumamaa hin qaban. Namoonni urjii lakkaa'an astrolojistoonni pilaanetotaa fi aduutti fayyadamuun amalaa fi waa'ee namoota dhuunfaa akkasumas wanta gara fuulduraatti isaan qunnamuu danda'u ibsu. Haa ta'u malee yaadan duubatti deebinee yommuu ilaallu akka galmee seenaa astiroonomiitti yeroo durii garaagarummaa astiroonomii fi astroloojii gidduu akka hin turre ilaala. Yaadni kunis hanga Niikolaas Koopparnikaasii fi saayintistoonni kan biroo waa'ee sochii pilaanetoonni aduu irratti taasisan ibsanitti hojiirra oolan kan turedha. Hanga jaarraa 20ffaa astiroonomariin biyya Ameerikaa Edwin Hubble ilaalcha dogongoraa kanaan dura astiroonomaroonni akka gaalaksiin tokko qofti yookiin Milky Way jirtutti qaban guutummaan guututti bu'uu kaasee jijjiireera. Haa ta'u malee yeroo ammaa galanni teleskooppii Hubble teleskooppii fi kanneen biroof haa ta'u jecha gaalaaksota dhiyeenyatti argaman ija keenya arguu hin dandeenye hanga gaalaaksota fageenya irratti argamanitti baruu dandeenyeerra. Gaalaksiin maal? Kutaa keenya har'aatiin kanuma fakkaata. Itti aansee gosoota gaalaksotaa kan